عبد الرحمن بيتشا في شيء طاير قالته بكجروت mana kan keetti teetanii dubbataa jiraatanii dubbiin tun daqiiqaa 10 keessa dhumatti wallahi kakadhee sittim waan miidiyaa ta'eefi waan laayivii namni kuma 28 dhaabataa daawwataa jiruufi har'a ummanni kunillee xiqqaatee dubbiin tunillee guddattee malee dubbiin tun salpha takka lammaffaa fuulduraaf nasihaata kasiidhaa maan ati Itoophiyaa keessa jirta reefu ustaaz Xaalibuun adda baasanii dubbatanii jiran namni Itoophiyaa keessa jiru tokko beenzilli tiraanispoortii meeqaan akka deemu mamun bekam hoteela bulaa ture jedhan yaa obboleessa kiyya dubbii cinaa namatti manamni guddaan yoo namatti man yaadaanuu namaa gala warra miidiyaa kana keessaallee marti jaahilaa miti nama waa fahamutu jira reefu ustaaz Xaalibuun tiraanispoortiin deemaa ture mana isaatittuu gaafa laayivii seenu mijatuu fi dhabe hoteela taa'aa ture kuni maallaqaanii biyya jirtu Itoophiyaadha biyya maallaqa malee namni socho'uu hin dandeenye koomishinii iyyuu haa ta'u maal iyyuu haa ta'u yaa akki ajandaan kun asii gabbuunaan guyyaa lama boodan jiru ajandaan biraa dhumna ajandaa kana galabbatee jira wanti kanaaf jecha atillee yaaddoftee dubbii kana dheeressitee ummata kaleessi jaalatuuf wal kabajjituun illee wal dhabduu tokko hin jiru inni lammataa hattu jedha warri koomentii hin laalini hattu jechuun takiisii namaa seentee fudhatteedha siigalee wanti ati hiriyyaa kee kaleessa harkarraa afaanii wal fudhattanii waliin nyaatan 300 sirra dabarsee hattuu taaf tokkollee hin jiru kanaaf yaa obboleessa kiyya hin wallaalatiin ati nama guddaadha nama wallee beeku nama ulumaa islaamaa waliin illee oolu osoo zallamamteeyyuu mucaan kun kaleessa islaamummaatti dhufe si isaa olitti situ islaamummaa keessa ture situ beeka situ garaa bal'atuu qaba situ waan diin islaamaa isattuu garaa bal'atuudhaan si galee agarsiisuu qaba malee abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallaahi sirriidhaa miti bakka dogongora guddaadha kanaaf gadhaabadhu alimman afoolleen dhaabatanii nullee si jaalannaa si kabajjinaa nama sibbuu yoo jiraate nusi waliin sirraa cabsine ati hattullee miti birridha ati hatte illee hin jiru koomishinii fudhatte illee hin jiru hiriyyaa keetti wal qarqaarta walii gotan inta halmawdu kanaan gadhaabadhu galatoomi ayyee amma ulamaa'idha jecha Dr. Asli jecha Dr. Nasri jecha Sheikh Baaba Riyaadi jecha Ustaaz Xaahir Galatu jecha Abu Sabraddin jecha diyaaspoora giftara guddaa natti faqa Allahu alam giftara Aslidha Ustaaz Xaalibu Abaazari jecha hunda keessaniifuu akka dhiifama naagootan isin gaafadha hawaasa keenya kan miidiyaa irra jirtan kan lafarra jirtan hundumti keessanuu soorii dhiifama abdii raggaasaallee rabbi haa fayyisu soorii jechuun hin barbaada galatooma ulfaadha horaa bulaa deebana dagaaga daraara naaf jiraadha akkasii Aidarii kiyana dhageesta ammallee simatti deebina silawaan aganaan anini dhiifama nu gaafattu caalaa dubbii ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan amma dhiifama nu gaafatin homa an akka nama tokkootitti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni ansi komadhillee hin jiru haqiiqaa tarabbii dubbataadha nu ka sirraa barbaadu ammallee qajeellee qajeel waan maxxansee guutuu ni kaasa takka waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira hagana sirraa barbaada tanatu nu fayyisa malee tana jedhee soorii indillee jira Xaalibuun dhiifama nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarree simbiraa deemuuf maal jetta Dr. Asli sirriin tanuma innillee tanuma jira isin lamaanuun kaafta waan waliin jetta waan ta'e tana jetta isaan sin jedhan Agan ayyee kanaafu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala waan qara postotillee ni kaasa lamuu ammeenna maqaa isaallee dubbadhu ta'ammaatiif dhiifama waan isa miidhee dhiifama waan inni na miidheef dhiifama isaa godhee jira tanuma qofa nuun jedhu ayyee yaa'u innillee dheengaddalee dhiifama gaafate ammallee dhiifama gaafate ammallee anallee akka dhiifama akkuma ani isa gaafatu kanatti naa gaafatu waan isatti balleesse isin afoo dhaabachuu kiyyaaf waa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabamee fi kaduraan gadhiifamuu ta'uu fi ka gadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleessa obboleessa kiyya Abdii Raggaasaa dhiifamaa waan sitti balleesse waan beekaa waan osoo hin beekin sitti balleesses rabbii kee chaanilee si dhiise atis naa dhiisi hundi keessan galatooma ustaaza kiyyaa naaf jiraadha hundumti keessanuu kabajaa jaalala guddaa nabira qabdan rabbi simbiraa ulfaadha rabbi si haa kabaju ustaaz Xaalibu gara abdii taraam kana kuno bareedaa kiyya akkana abdii Raggaasaa
amma haasawa biraatii miti ati karaa yoonnatte abdii maal jetta kaa dhageeyte eeyyee dhaga'ee jira. Ustaas ni dhagaa dubbachaa jirtan miti? waan inni jedhu itti hima dhageette miti waan inni jedhu amma carraan si geeyte waan nu jedhaa jiru waan wanni nu sirraa barbaannu waan qara maxxanse guutuu ni kaasa waan isa miidheefillee dhiifama naa haa godhu waan inni na miidhellee rabbiif jecha dhiifama godhee tagettu tana dubbii tana sadii sirraa barbaanna amma boodallee maqaa isaa hammeennaan hin kaasu. Waan ani isa miidhe hundumaaf dhiifama waan ani qaraa miidiyaa irra barreesse hundumaallee hin kaasa. Kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah. Hammeenya kan irratti rakkoon qabu kan irratti wal waamuun wal yaadachiisu hammeenya maqaa isaa hin kaasu jedhu. Hammeenya is dhugaa. Hammeenya maqaa isaallee hin kaasu. Rabbillee nu fadhiisu. Akkuma walii dhiisa. Umarra garuu dhaamsannaa amma dhuun qabaa dirraa carraa tokko naa laattu. Dhaamaa dhaamu. Fonoon irraa. Okay galatooma dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa wanti xiqqoon kun waan gurguddaa balleessiti. Haydar keenya na gargaarteetta dhiifama. Ustaazonni keenya irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asiliin hundi keessan iyyuu dhiifama. Keessattuu ustaaz Xaariq Galatoo baay'ee dhiifama gaafachuun barbaada. Kanarraan kan hafee dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdiin salaatu dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadama namni miidiyaa kaaraa dubbatu ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer abdiin salaatu yoonaan jedhan wallaahi eeyyan ni fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra ustaaz Xaariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazaar wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin galla jireenyi keenya numa walumaani masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna sultaanii wajjin jechuudha. Innaa dhimma abdiin salaatu abdiin islaamaa miti jedhu sanarratti Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni kun dubbii haqiiqaati siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar abdiin salaatu abdiin musliimaa miti yoonaan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e. Itti aansuudhaan ergaa koo lama fagaan dabarfadhu erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee fuula natti jijjiirrate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allahu alam. Warruma kaleessa waliin hin deemnaa kottu achi dhannaa kottu achi goona sagantaa akkasii qabnaa kottu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif fuula maawwata jala deema maaliif fuula maawwata irratti dubbata maaliif akkas godha jedhanii isaanumatu deebiseetu na qeeqaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Qalbiin koo jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah illee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne. Na barbaadeen itti dhufe malee an barbaadee itti nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifa naa godha. Warroonni fuuli koo geeddarame fuula keessa natti jijjiirtan illee rabbii jedhaati please qalbii kun haa eegaa. Kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma. Dhimma mucayyoo zayitinatti natte irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokkollee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaaf utuu hammina yaada ta'e, ani intala kanaaf utuu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himata ittiin banne barra. Abukaatoo tokkollee ittiin binne. Sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma adda baafadhutti an galmeellee ittiin banu mana murtiillee dhaabu jedheen amma yoona nama taa'aa jiruudhaan. Isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa isallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabuuf jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii itti farachisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lobboo koo ajjeesuu hojii waliin caalu wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu billaadha nama mucaa koo waraanuutti massaariyaadha nama mucaa koo rukutuutti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorsitu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabtuuf miti. Isa kana warra beekutu beeka. Ustaaz Xaalimuu Baallee keessaan beeku haasaa turre waan ta'eef. Isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu mi'uutii banatanii Abaazaarii fi Xaariq Galatoo hin salaatu naana jedhanii Ustaaz Xaariq Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadaa naana qabsiisu ammuma jechuudha. Jazaakumullahu khairan ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif. Ulfaadhaa galatama.
أما جرى أما ترى ما أنا قلنا جرى أستاذ أبو ذر وان أمة إجارو يادا يادا برينا أمة إجارو فندرسي نما توقوتي أما اللي نما توقوتي بريسيتير تلي هاسوفتي جرتلي أتلي إيغانا عبدي كانوا مرت وان كرمت تنسليني كاسا وان مي إفامنا هاغودو أن اللي إفاما غودي في سن مرة مالف أما تني يادا كنو سين هايبنو إفامنا غودي تابو ذر مالي في نمني كما توقيو غودي جدي nu adda guyyaa ta namni dubbisnu nama jaarsaati malee nama komataaf komatama yaada nama ijaaru akka amma abdiin dubbatu malee yaada amma da'waa fi waan biraallee dhiifama naa godhiiti hin kenninu akkasitti naa quba qabaadhu yaada sadiin tan waan maxxansellee ni kaasa waan miidheefillee dhiifama naa godhu waan isa miidhee dhiifama rabbi isaa anillee isaa godhee jira jechaatan tana qofa akka nu buuftu akkana malee dubbiin eega amma zanni waliin badanii haasawanii kaanii boodatti ammoo da'waa waliin godhuu nama dubbiin achi booda haa taatu inshallah. إلى أستاذ أجمع يسلم خير سؤالي أنا أرجع فايز إنه أرى أرسلتني واني فيديو الرورا باللين جيرو أرجع فايز إنه أرى أرسلتني واني وأنا أبدي هم تودو بدل لين جيرو إدا واني أن جاف أولا لي واني أنجد واني بدين إسن جاف أولا لي إيفا ما أنا أبدي جد كدكتور أصلي جاف كان جد رت إيفا ما جد سني وفي تراكيا زمو فليت أبولي سكيا أبدي هيدري ولي تبويان maaliifi kinu asli irratti wali buunee guyyaallee aga wali buunee wal arrabsinu turre maal ka jedhu maaf waan kana dalaydaa ka jedhu Haydarii wali buune anaaf Haydarii namni immoo walitti qabee bifa addaatiin hattuudha jedhee viidiyoo nurra hojjataa jiranii akkasuma feesbuuk irratti maxxansaa jiranii an immoo wanti abditti gale waan ana gale abdii booyee jira viidiyoo waraabee jira qarqaartiseellee jira keessaan illee bira dhaabadhee jira kayookiin hin beekne kayookii arrabbi bichatti dhiise waan dalagan hunda asirratti nimani an abdirraa wanni an doolchee naa kenni jedheen illee jiru wanni abdii illee doolchee naa kenni illee jiru wannuma komishiina waan jedhamu kana asli makiyyattu awwaan dalagu rabbumaaf dalaga malee wanni an fudhelle wanni an haasaa illee jiru qulqulluudha abdii kiyya immoo ani kan gaaf kaan jedhellee wanti ani aare dhugatti ajandaan ummata arsii kuni gadi ba'e ajandaa ummata arsii gabbee kanarra wanni kuni maa ka'aaf aaree dubbadhe anuu arsii maa anaafuu dhabuu dide abdiin maa kana sagalee nuu ta'uu dide akkuma dhibame waan jedhutu aaree na dubbise san dubbachuuf immoo erga olomaanii dhufanii nifa manaan jedhan abdii koo hagase ol bahee asliidhaan dhugaa dubbata jechuun kiyya yoo kasimiidhu ta'e wanni an gama keetii sirraa bahe tana malee waan biraa gama kiyyaannarraa bahe tana malee waan biraati miti abdii koo waliin nyaannellee waliin dhuynellee abdii yoo taate hoteela 7 ji'a waliin teennee jirra haga argutti dhugaa rabbiitu ruwaasa nama ka'a salaataa jedhee subii nu kaanuyyuu namni nu kaasu abdiidha namni salaanni odoon gahii sa'aatii shanitti zuuriin gahee jedhee nu gaafatu abdiidha kana inni na ajajuufi miti dhugaa himuudhaaf gaafa sa'aatii shanii zuuriin gahee nuun jedhu jira yoo jilba qabatan maal jedhan nuun jedhee itti himne faatiyaa irra deebi'ee nu bira qara'uu viidiyoo raabbanne qabna abdii yoo taate nama nuu salaata irratti geggeessaa ture dhugaa rabbii himuudhaaf nama bulii 15 ji'a hoteela wajjin turre asii achi waliin deemnu gaafa kanas abdii diin irra jabeessuuf malee abdiin immoo haa nutti gammaduuf waliin deemne waliin tumsineef malee waan biraatii miti gamma kayyaan ka argan ni salaatallee salaata odoon gahin fa'aa beenaa hin salaannaa jedhee nu kakaasuu itti sakiyallee har'allee guyyaa waliin buunee wal arrabsinee addaan deemne maa mucaa kana goota waan jedhu irratti anaaf Haydaruu waliin buune Haydarii kiyya si jaaladha si kabaja atillee haga guyyaa siin jedhee saniif dhiifama naa godhaa isin hunduu jedha galatoomaa ulfaadhaa waraa deebana. Maasha Allah akkana kunoo babbareedawwan kiyya rabbiin isin haa bareechu Haydaroo kiyya waa'ee Abuu Zarrii irratti zannii qabdu atadha guyyaan hadhaa guyyaa obboleeyyan kan kee ka wal dhabde maraanuu dhiifama walii gootee rabbirraa dhiifama fudhattu nu kabajjee ulfinna nutti goote sanyitti si haa dabartu gaafa namni rakkatee fi dhabillee dhaba rabbi si haa didu rabbiin duniyaa diinittillee mataa kee ol si haa qabu adduniyaan tun guutuun sirraa gammanna Abuu Zarrillee dhiifama si gaafate ta isaallee afaanuma lama dhiifama isaallee godhee ka jedhu sirraa barbaanna amma dubbii qalbii namaa fayyiftu tana jechuun inshallah maan nuun jedhe Haydar مرحبا أستاذ والله أبازري تكوفا ربنا حديث لما فاسين اللي دي سافي سدفا مو أني يو فولدرة اللي
haga lubbuun jiru waan barbaadan raawwate abaazari fannifama godhe jira guyyaa qiyaamaadhaa sababa inni na hamatuutiin sababa inni ambaayizawee dhugaa dubbachuudhaaf waarreef isin jettaniif himtu ustaaz Xaalibu wallaahi wabillaahi amata meeqarraa waadaa gale baniin aadam tokko guyyaa qiyaamaa sababa Haydar Abdii bilisummaa zullumuutiin akkan gaafatamne qaalii kenne rabbi kiyyaaf xiqqaatee qaalii kenne waadaa galee jira ilmi namaa tokko na miidhee na nyaatee na hatee na zullumee maqaa na balleessee guyyaa qiyaamaa akka rabbi biratti hin gaafatamne rabbi kiyyaaf waadaa galee jira ilmi namaa tokko guyyaa qiyaamaa hin gaafatamu kanaafi ka abaazari hiqatan isaan illee numa fakkaate malee jecha wal seene malee waan agasunda na miidhan illee waan isaan godhe illee hin qabu abaazari kiyyaa abbaa du'aa'ii abbaa waamaraa gara laafessa kiyyaa an dhiifama si godhee rabbi dhiifama si haa godhu waa takka rakkoon hin jiru qalbiin sin cabini ol jedhi deemi kanaan booda insha Allah fooloon killee 500 guutu gaafa san keekii ciree sagantaa si godha jechuudha.